Kuni waan dinqiidha. Maanguddoon umrii waggaa 65 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatanii jiru. Yuunivarsiitii Arsiitti maanguddoon umrii waggaa 65 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa saayinsii hawaasaa bara kanaa fudhatanii jiru. Kutannoon hojjannaan bakka yaadan umrii nama hin daangessu jedhu maanguddoon kun. Maanguddoon maqaan isaanii Aadde Taarikwaa Ayyaalaw jedhaman godina Arsii aanaa Asakootti kan dhalatan umrii isaanii waggaa 65tti qormaata biyyoolessaa fudhatanii jiru. Barnoonnis umriin daanga'u akka hin qabnee fi namni hundinuu carraa argateen barnoota irratti xiyyeeffachuu qaba jedhan maanguddoon kun. Aadde Taarikwaan barnoonnis umriidhaan daanga'u akka hin qabnee fi namni hundinuu carraa argateen barnoota irratti xiyyeeffachuu qaba jedhan. Aadde Taarikwaan yeroo mana barnoota fi daree barnootaa keessa turanitti hawaasni naannoo isaanii hundinuu carraaqqii isaanii kana kan dinqisiifatan akka ta'e dubba. Maarree oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii koo immoo fooloo laayik riipoost koppii liinki gochuun na bukkee dhaabadha jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana akkasii faana ture ani qaxalee keessaniif tudhaa jalqabarraa kaastanii amma ammaatti waan na dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.